السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا جرّ جرتو بقى جراتن فيديو كنا وصل نجفتي يا دنكني إرجع نجفتي فيديو كو يوسيته شير قدي كوبلينكي قدي لايك اللي قدي أرى جواري في أكسما نموتني دينغدا تيك توك الرا ولين هاسي دبلته namoota isa qeeqanii fi namoota isa deeggaran irraa waa tokko sin hubachiisa. Arra Jawaar irraa dhukkee kaasuun isinuma jira. Jawaar ilma namaati waan ta'eef dogoggora Jawaar tokko lamaan inni isinitti hima. Tokko lamaan viidiyoo kana dhaggeeffadhuu fitii yaada kenni. Dogoggora Jawaar balleessaa Jawaar dhugaa yootti mammalee hin galuuf waan ta'eef ilma namaatiin nama ilma namaan namatutti hima. Walumaa gala Jawaar maaliif TikTok irra dhufee siyaasaan Jawaar kisaaraa keessa galeera. Jawaariin kana booddee namni dhaggeeffatu hin jiru. Bakka hin taane dhufee miidiyaa hin taane miidiyaa baalagii irra dhufee miidiyaa namni irratti wal arrabsu amantiidhaan gosaan kutaadhaan wal arrabsu irra dhufee faayidaan qabu kana booddee Jawaar gaddeebi'eera gaddeebituu ta'eera jedhee namoonni hedduun miidiyaa TikTok kanarraa gama Facebook irrattis dabarsee haasa. Rongi da kun jechuudha. Jechoon nama dubbataman kun hundisaa sirrii miti. Dhibbaa dhibbatti nama qalbii qabuuf nama hubatee ilaale nama addunyaa waan itti jirtu beekuuf Jawaar TikTok irra dhufuun isaa dirqamasii baga dhufes baga dubbates waan dubbate fedhu sirrii haa ta'u fedhu sirrii hin ta'in wanti inni dubbate hangama kootiin sirriitti naman hangama kootiin abbaan barbaade sirrii mitii jechisaa jedhee mormuu danda'a. Lakki fudhu edee si wagawu mirga keetii jechuudha. Waan ani tamani jechuuf si dirquuf yakka. Dirree bal'aadha. Dirree walabaati waan ta'eef. Jawaar kan inni TikTok irra dhufeef addunyaan amma TikTokitti deebitee jirti. Miidiyaan TikTok addunyaa kontirool godhee jira. Beekaanis wallaalaanis gama TikTok kana jira. Kanaaf Jawaar gama TikTok dhufuun baga dhufes dirqamas dhufuun isa Jawaar gama TikTok dhufuun isa anaan na gammachiiseera gama TikTok dhufee akkuma Tiwiiteera irratti haasaa ture miidiyaawwan gurguddaa irratti haasaa ture gama TikTok kana dhufee rakkoo jiruu fi bal'oo jirus gorsas ta'e barnoota beekumsa sammuusaa keessa jiru hawaasa isaaf dabarsuun dirqama turra jira jechuudha. Oromoo miliyoonni 60 ol dirqama isarraa qaba. Gama TikTok dhufee irraa haasa'uun asitti garuu gariin namoota tokko jechoota akka biraas dhaga'eera. Jawaar namoota ganda 2 fi namoota ganda 3 qofati afeeree Jawaar miti kan afeere. Abbaan moodiiteeraa namni nama ol galchee haasofsiisu Jawaar miti. Jawaar namoota isa gaafataniif namoota isa dubbisan qofa dubbisuudha. Waan isaan gaafatan deebiitti kennuudha. Gama gandummaatti deebitee wanti isaan qopheessanii hangara gandummaarra dhimma hin qabu. Isa kana miti kan na yaachise. Isa kana miti dhimma gandummaa sana miti kan na yaachise. Isarraa dhimma hin qabu. Maaliif hanganda hin qabu waan ta'eef. Gandan qabu gandi kan koo lixa Oromiyaa irraa kaasee hanga baha Oromiyaatti kaaba Oromiyaa irraa kaasee hanga kibba Oromiyaatti ganda kooti. Anaaf ganda kooti. Namni afaan koo dubbatu namni saban irraa dhaladhe Oromoo ta'e hundiyyuu Oromiyaan anaaf ganda kooti. Gandarraa dhimma hin qabu. Garuu bakkin itti Jawaaris yoo akka tasaanii dhagaa waan ta'eef na tuffatee na biran darbu amala nama tuffii hin qabu namichi. Akka rabbii walitti himna Jawaar amala nama tuffii hin qabu. Waan inni irraa jaalladhu keessaa nama hin tuffatu. Abbaa fedheejjiin haasaa, abbaa fedheejjiin taphata, abbaa fedheejjiin kolfa. Kan siyaasaa dhimma biraadha. Siyaasni dhimma biraadha. Namooti inni waliin haasa'e sun namoota akkamiitii? Namoota dhuguma quuqama Oromummaa qabanidha. Namoota quuqama sabaa qabanidha. Namoota dhuguma hawaasa kana rakkina isaa dhukkubsatanii dhimma hawaasaa kanaa dubbatanidha. Dhibba namoonni inni waliin haasa'e sun illaa nama tokko lama yoo ta'e malee kaan hagam beekutti namoota
baalagooto baalagummaa akkasuma gandummaa arrabaa fi fitinaa ta'anii miidiyaa kana irratti azaanu ka'aa turanidha hundi isaanii. Kan isaan itti carraa argatanii Jawaar kana ajjina haasaan sababa tiiktookera ta'aniif malee walaa barnootarraa walaba zeeroodha. Walaa barnoota shari'aa islaamaarraa zeeroodha. Walaa safuurraa zeeroodha. Jarri inni waliin haasa'e kun jechuudha. Jarri inni waliin haasa'e namoota karaa mana barumsaa ba'anii hin beeknedha. Waa'ee siyaasaa haasa'u miti. Jawaar waliin haasa'u jechuun beekumsaan ati guutuu ta'uu jechuudha. Namni beekumsaan guutuu ta'u hin jiru garuu beekumsa hundarraa muuxannoo fudhachuu jechuudha. Muuxannoo qabaachuu. Beekumsa hundarraa yoo muuxannoo qabaatte akkaataatti siyaasa haasa'an, akkaataatti amantii haasa'an, akkaataatti hawaasummaa haasa'an walumaa gala siyaasaa gaanfa Afrikaa kanarraa muuxannoo qabaachuu qabda. Jawaar waliin ta'e siyaasa'uuf, mirga hawaasaa haasa'uuf, dirqama kee haasa'uudhaaf Jawaar waliin yoo ta'e beekumsa qabaachuu qabda. Namoonni waliin haasa'e kunoo beekumsa qabu irra baay'een karaa beekumsi bayirrayyuu hin baane. Gaafa beekumsi akkas deemu isaan akkas deemu. Gaafa beekumsi nagaa rabbii gaafatee akkas bira darbu nagaan deebisan. Walabaa jechuudha. Maaliif garuu miidiyaa irratti dhageettii qabu fooloorii isaanii guddaadha. Tiiktookera. Tiiktooka kana heet spiichiidhaa fi waa fitinaa facaasuudhaan miilla tokkoon dhaabaa oolu jarri kun. Jara kana waliin haasa'u okay haa dubbatu isa kana gama fuulduraatti akka inni qajeelchullee abdiin irraa qaba. Nan beekas namoonni isaa wajjin turan jechuu gooti. Namoonni isaa wajjin haasaa turan maal akka gaafatan hin beekan. Namoonni kun namoota miilli isaanii tokko Itoophiyaanistii, miilli isaanii tokko Oromiyaa, miilli isaanii tokko warra bilisoomne irra jedhu, miilli isaanii tokko warra bilisoomne jedhu. Warra yoo hiikaa bilisummaa fi hiikaa gabrummaa gaafatan hin beeknedha jechuudha. Haquma rabbii walitti himna. Hunda isaanii qaamaan hin beeka. Na dhaga'u jecha koo kanas isin hin beekaa jechuudha. Isin hin beeka maal akkas hin taatan golaa duuba keessan isin hin beeka. Haqammoo walloksuun hin jirtu gara. Haqa walloksuun hin jirtu. Dhimmi haasaa jiru kun dhimma dhugaa irratti rarreedha waan ta'eef siyaasa miti. Siyaasaan tarii kijiba qabaachuu danda'a, shira qabaachuu danda'a. Siyaasarraa miti. An siyaasaan beeku silas garuu moo wallaalu hanga tokko. Gariini warri maccaa keessan jiranii, warri tuulamaa keessan jiranii maaliif dhaqanii affeeramuu didanii obboleessa kiyya warra akka jettu warri sun si dursanii si qaddamaniiti gaafa ganda sanarra ganda itti dhalatanirra rakkoon ga'u si qaddamaniiti si dursaniiti taaktikaala kanatti fayyadamaniiti dhageetti qabanitti fayyadamaniiti si dursanii atis yoo dandeesse gaafa rakkoon sirra ga'u hayyuudhaa fi aktiivistii nama sagalee guddaa qabu nama hubachiisuu danda'u ganda keetii waan matti affeerrattee haasofsiisuu dandeessa. Kun waan fitinaa namatti uume hin qabu jechuudha. Waan fitinaa namatti uume hin qabu. An sana keessaa walaba garuu ganda baluu affeeree ganda achi affeeranii abaluu qofaa taasee natiin kun waan takka miti jechuudha. Waan takka miti. Wanti haasa'amu garuu wanti dubbatamu kun dhugaadha moo dhugaa miti? Sirrii moo sirrii miti? Irratti xiinxaluu qabna. Namoota inni wajjin haasa'e kan biraas namoota wajjin haasa'e sana sheem an dhugaa rabbiiti na ajaa'ibe jechuun Jawaar waliin haasa'uun isaanii sirrii miti jechuu koo miti. Mi'a wal fakkaatu wal bira fannisu jedhama. Namni waa beeku tokko fakkeenyaaf akka Jawaaritti namni waa muuxannoo qabu tokko Jawaarii waan gaafatu qaba, waan irraa adda baafatu qaba, waan gaafatu beeka. Amma warri dheengaddaa sun maal gaafatan? Maal haasofsiisan? Camcaraqii waan tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu Jawaar tiiktookii dhufuunsaa sirriidha. Baga dhufu nuufa dhufu ammas haasa'u rakkoo uummataa kan biraan isaa dhufu hayyoonni akka Jawaar haa dhufan gama tiiktook. Tiiktookiin silaa baddeetti xaharaa godhani. Wallaaltonni asirraa xaxattee agaltuun isiniin jechuu barbaade walitti deebina. Gama laayiviin jira laayiviirraan kottaa.